Harka fuunii daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu sa'aatii kana isin qabadhee dhufee jira. Oromummaa Tiyoobirraa oduu sa'aatii kana kan isiniif dhiyeessu anaadhaa fi firootee haga xumuraattiin waliin ture jecha gara oduu keenyaarraatti ce'e. Filannoo Majlisa Musliimoota Itoophiyaa adeemsifamaa jira. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa adeemsisaa jiraachuun dhaga'ame. Filannicha irratti namoonni miliyoona 13 ol hirmaachaa jiraachuun fi naannoo Tigraay qofa rakkoo nageenyaarraa kan ka'e hin gaggeeffamne. Miseensi boordii Dr. Jamal Mohammed akka jedhanitti naannoo Tigraay yeroo haalli nageenya mijaa'u filannoo isaa ni gaggeeffata. Ammaaf teessoon isaa banaadha. Filannoon kun waggoota shanitti adeemsifama. Bara kana ammoo masjidoota 49 ol keessatti raawwatameera. Dr. Jamal itti dabaluun majlisaan dhaabbata musliimoota Itoophiyaa bakka bu'ee hojii amantii hawaasummaa fi rakkoolee dinagdee uummataaf furmaata kennu ta'uu ibsan. Gama siyaasaatiin hooggantoonni KFO leenjii olaanaa marsaa shanaffaa irratti kutannoo isaanii ibsan. Koongirasiin Federaalaa Oromoo KFO hagayya 10 bara 2017 leenjii hooggansa olaanaa marsaa shanaffaa gaggeessuun hooggansa paartichaa cimsuuf kutannoo cimaa agarsiiseera. Walga'ichi waajjira muummee KFO Finfinneetti kan gaggeeffame yoo ta'u, hooggantoota damee dubartootaa, dargaggoota fi namoota qaama miidhamtoota bakka bu'an hirmaachiseera. Ittaanaan dura ta'an KFO obbo Mulaatu Gammachuu ergaa isaanii keessatti hunda qabeessummaa fi dandeettii ijaaruun galma siyaasaa keenya bira ga'uuf furtuudha jedhaniiru. Leenjiin kun tarsimoo siyaasaa uummata kakaasuu fi imaammata hunda qabeessa baasuu irratti xiyyeeffachuun hooggantoota dandeettii olaanaa qaban uumuuf kan qophaa'edha. Waajjirri quunnamtii uummata KFO leenjiin marsaa shanaffaa kun karooraawwan biroo itti fufiinsa qaban keessaa tokko ta'uu ibsuu fi paartichi dhaloota haaraa dandeettii fi amala gaarii qabu ijaaruuf hojii jabaa hojjechaa jiraachuun ibsee jira. Odeeffannoo birootiin hojjettoonni baankii hojii gamtaa Oromiyaa 3 ajjeefamuun isaanii gabaafamaa jira. Godina Shawaa Kaabaa Sulultaatti haleellaa hidhattoota eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjettoonni baankii hojii gamtaa Oromiyaa 3 fi humnoonni nageenyaa 11 ajjeefamuun isaanii gabaafamaa jira. Boordiin daayirektaroota baankichaa ajjeechaa sukkanneessaa kanaan baay'ee gadduu isaanii ibsanii hojjettoonni ajjeefaman Kaasaawun Inkoosaa, Gammachuu Xilaawunii fi Masaayaa Barraa ta'uun isaanii ibsamee jira. Odeeffannoo birootiin pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp, pireezidantii Yuukireen Zeleniskii fi pireezidantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin fuulduratti wal arguudhaan mari'achuu akka jiran beeksisan. Tiraamp odeeffannoo kana erga marii dhimma nageenyaa ka'ee ilaalchisuun gaggeessitoota Awurooppaa waliin Waayit Haawus keessatti wixata darbee mari'atan booda ibsaniiru. Pireezidantii Puutiin hirmaannaa isaanii mirkaneessanii jiraachuu isaanii gabaafamaa jira. Kunis torban lamaan dhufan keessatti akka raawwatamu tilmaamamaa jira. Pireezidantii Yuukireen Zeleniskii gaazexeessitootaaf wayita ibsa kennan biyya keenya weeraranii lubbuu namoota hedduu galaafatan waliin ta'us marii gamaa lamaanuu irratti qooda fudhachuuf qophiidha jedhaniiru. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isaaniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.